Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa video har'aa keessatti kan ilaallu akkuma kanaan dura video isiniif hojjedhe video kana keessatti bilbilli Samsung dha update haarawaa gallakkisuu isiniif ibsee jira. Updating kunis One UI 7 update jedhaniitiin gallakkisanii jiran jedhee jira. Bilbiloonni immoo update kan argatan isaan kanneenidha hanga ammaatti jechuudha. Isaan ji'a kana keessas update kan argatan baay'een keessan comment irratti nagaafattanii jirtanii. Comment irratti modeelii bilbila keessanii barreessuudhaan nagaafattanii jirtanii. Updating kun yoom gallakkifamallee warroonni jettan kan koo update kana hin arganne warroonni jettan jirtanii. Gaafii kanaaf deebii isiniif deebisa jechuudha. Egaa gaafiin kun namoota hundaaf waaltaawaa waan ta'eef video qabadhee kan isiniif dhufe warroonni immoo updating kun isiniif dhufe yookaan immoo One UI 7 updating kun isiniif dhufe update gochuu qabdan moo gochuu hin qabdan kan jedhullee achirratti isiniif ibsee jira. Riskii mataa keessanii fudhattanii update gochuu ni dandeessanii. Garuu ji'a 5-6 osoo eegdanii update gootanii updating kun warroonni isiniif dhufe jechuudha. Update godhaa warroonni isiniin jedhee isin rakkise ji'a 5-6 eegdanii ergasii immoo yeroo inni active ta'etti update osoo gootanii waan jedhu qaba. Garuu warroonni immoo updating kun isiniin dhufin bilbiloonni updating kun isiniin dhaqqabin har'a qabadhe isiniin dhufe jira jechuudha. Eenyudha bilbiloonni kunniin kan jedhu ni ilaalla. Dhumarratti immoo waan tokko isiniin dhaqqabu hojii online feekiidhaan hojjetamaa jirantu jira. Hojii online kanarraa akka of eegdan waan barbaaduuf recommend isiniif gochuu barbaada jechuudha. Hojiiwwan kunniin maalidha kan jedhu dhumarratti ni ilaalla. Egaa hattoota baay'eetu baay'ataatiin jira karaa websaayitiin karaa appilikeeshinii adda addaatiin karaa WhatsAppiitiin kontaakti gochuudhaan namoota qarshii hangana yoo galchite hangana tirfii ni argatta yookaan immoo piroofitii ni argatta jedhaniitiin namoonni baay'een karaa kanaan hojjechaa jiru. So asirraa akka of eegdaniif recommend kan isiniif godhu dhumarratti isiniin dhaqqaba. Duraan dursinee garuu bilbiloonni asirratti argartan kun update kana argatanii jiran hundi isaaniitiyyuu. Garuu Samsung A15 update ji'a kana keessadha ji'a bahu jechuudha. Almost June ji'a itti aanudha. Har'a May 29 irratti argamna waan ta'eef June seenaatiin jira. So ji'a June kana keessa update kan argatan Samsungiiwwan muraasni ni jiru. Isa isiniin dhaqqaba. Isaan kunniin immoo garuu argatanii jiranii warroonni hin argatanis yeroo muraasa eegaati isiniif dhufa jechuudha. Updating kun asirratti gaafii dogongoraa tokkotu jira. Updating kun haarawaadha. Egaa One UI 7 dha garasitti guddisneedha kan jedhan One UI 6.1 ture bilbila Samsung kan itti fayyadu Android versioning kan dura ture jechuudha. Update haarawaa keessatti immoo One UI 7 itti guddifnee jirraadha. Yeroo itti aanutti immoo One UI 8 itti guddisuudhaaf deemaa jirraallee waan jiru karaa websaayitii tokkotiin galakkisaa jiranii hangam dhugaadha kan jedhu riil guyyaan danuuf baasa jechuudha. Garuu wanti isin asirratti beekuu qabu bilbila keessan warroonni updating kun isiniif dhufinis bilbila keessan update gochuu ni dandeessan. Future haarawaa argachuu ni dandeessan. Garuu One UI 7 kun bilbila keessan irratti update ta'eetiin dhufuu qabaadha wanti jedhamaatiin jiru. Bilbila keessan irratti yoo dhufe isa update godhadhaa. Update yeroo gootan immoo riskii lama mataa keessanii fudhachuu qabdan kanaan dura video irratti isiniif hojjedhe jira video sadii ilaala. So riskii san fudhatanii update nan godha yoo ta'an gochuu dandeessan. Bilbiloonni immoo update kana hin argatin ji'a June keessa argatan immoo eenyudha kan jedhu asirratti ilaaluus ni dandeessanii. Anis tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Egaa warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Videoon kun isin fayyada waan ta'eef sirriitti hanga dhumaatti yoo daawwattan irraa fayyadamtu. Egaa ji'a June kana keessa jechuudha. June jechuun ji'a bahu kana keessa update kana warroonni argataniitiin karoorri qabameef jechuudha. Tokkoffaa Galaxy Tab S6 Lite dha. Egaa warroonni bilbila kana qabdan Galaxy Tab S6 Lite 2024 warroonni qabdan June kana keessa active isiniif ta'a jechuudha. One UI 7 kun jechuudha. Inni biraa immoo Galaxy Tab active 5 illee ji'a June ti. Galaxy Tab active 4 Pro illee ji'a June ti. Akkanumallee Galaxy Tab A9 Plus in ji'a June ti jechuudha. Akkanumallee Galaxy Tab A9 in July dha. Inni jalqaba Galaxy Tab A9 Plus dha. Inni kun ammoo Galaxy Tab A9 dha jechuudha. So Galaxy A55 June dha. Akkanumallee Galaxy A54 June dha. Galaxy A53 June dha. Akkanumallee Galaxy A35 June dha. Galaxy A34 June dha. Galaxy A33 June dha. Galaxy A25 June dha. Galaxy A16 June dha. Galaxy A15 June dha jechuudha. Akkanumallee Galaxy A14 June dha. Akkanumallee Galaxy A15 S June dha. Galaxy
53 Juuniidha akkanumallee Galaxy M33 Juuniidha akkanumallee Galaxy X Cover 7 Juuniidha jechuudha Galaxy X Cover 6 Pro namoo Juuniidha jechuudha egaa bilbiloonni kun Juunii keessa One UI 7 kun active ta'aa jechuudha update gochuu ni dandeessan ji'a itti aanu keessa jechuudha hanga xumura Juulaay itti jechuudha Juulaay irratti hanga sitti ni kennamaaf update kun galakkifamaaf jedhamanii warroota karoora qabsifameedha akkanumallee wantoota tokko tokko ibsaatiin jira Samsungin One UI 18 illee yeroo dhiyoo keessatti update ni goona waan jedhan asirratti kaayanii ittiin jiranii isa MC keessatti wajjin ilaaluu ni dandeenya jechuudha soo kana fakkaata gabaabinumatti jechuudha bilbili keessan bilbiloota hanga ammaatti waameen ala kan ta'u yoo ta'e immoo future kana yeroo itti aanutti illee galakkisaatiin deemaatiin jiru waan ta'eef yeroo itti aanutti future yookaan immoo update haarawaa kana One UI 7 kana argachuu ni danda'an jechuudha egaa kana fakkaata gabaabinumatti yoo isiniif ibsu jechuudha egaa isaan kanaan dura immoo update argatan isaan kanneedha baay'een keessan update kana nagaafattee na rakkisaa jira warroonni jettan jirtanii yeroo muraasaaf egaa homaa tokko illee hin ta'u update kana update gochuudhaaf injarjarina yeroo muraasa eegaati update godhaa waan jedhu isiniin gahuu barbaada sababni isaas wanti kun stack godhee karatti bilbili keessan isin harkaa baduu danda'a waan ta'eef jechuudha of eeggannoodhaan update gochuun murteessaadha keessattuu yeroo update goona jettanii yaaddan immoo bilbila keessan full charge gochuudhaan update godhachuu yaalaadha garuu akka tasaa immoo sisteemarraa rakkoo sistemaatiin wantoonni tokko tokko yoo stack godhu ta'e deebistanii argachuu ni dandeessan waan ta'eef ji'oota muraasaaf updating kun active ta'e hanga sirnaan hojjetutti yoo eegdan irra murteessaadha jedheetii yaada warroonni update gochuu barbaadanis updating kun galakkifamee jira bilbiloota isaan kanneeniif jechuudha bilbiloonni amma isiniif ibse immoo ji'a Juunii seenuudhaaf immoo guyyaa tokko qofatti hafe guyyaa tokkoon booda galakkifamuu ni eegala hanga Juulaay tokkotti jechuudha ergasii update kana update godhachuu ni dandeessan xumura irratti hojii online yeroo ammaa kana feekiidhaan namoonni hojjechaatiin jirtanii fi akkanumallee namoonni baay'een itti kasaaraatiin jirtan isiniin dhaqqaba egaa baay'een keessan hojii online yeroo jedhamu baay'een keessan hojii online hojjechuudhaaf fedhii fi akkanumallee dandeettii warroonni qabdan hojjechuudhaaf fedhii baay'ee qabdanii garuu haa ta'uutii hojiiwwan feekii online kunniin baay'atanii jiranii iskaamaroota hattoota baay'eetu uumamaatiin jiran yeroo ammaa dhaabbata mataa isaanii uumanii akkanumallee karaa websaayitiin karaa application adda addaa uumuudhaan bifa isaanii jijjiirataniitiin namoota hataatiin jiru irraa of eeggannoo akka gootan isiniin dhaqqabuu barbaada isaan kunniinis eenyudha kan jedhu yeroo itti aanu isiniif hojjechuu ni danda'a garuu gabaabinumatti aan wanti isiniif ibsuu barbaadu hojiiwwan onlaayinii qarshii baastanii itti hojjettan yookaan immoo qarshii kaffaltaniitiin profiitii hangana bu'aa hangana argattan jedhanii isiniif ibsan baay'een isaanii iskaamaroota irraa of eeggadha hojii onlaayinii kamiyyuu Hello jettanii yoo yaaddan isaan sirrii ta'an kan investor irra gootanii hojjechuu dandeessan yeroo baay'ee viidiyoo irratti isiniif hojjechaa jira isaan kanneen more anis irraa fayyadamaa kan jirudha kan isiniin dhaqqabu garuu dhaabbattoonni adda addaa dhiyoo kana baay'een keessan na gaafattanii jirtanii karaa koomantiitiin dhaabbanni tokko dhufee jira itika jedhamu egaa isaan qarshii hammana ni kaffaltaa ergasii immoo profiitii hammana ni argatta waan jedhudha yookaan immoo bu'aa hangana ni argatta waan jedhudha kan ibsamaatiin jiru inni kun feekidha egaa seera hojii online keessatti wantoota lamatu jira pyramid skill ka jedhamutu jira pyramid skill jechuun namoonni tokko yookaan immoo namoonni muraasni gurmaa'anii dhaabbata tokko yookaan application tokko yookaan website tokko build godhanii ergasii immoo website sana irratti ni hojjetan namoota ni affeeranii qarshii namoonni hammana yoo kaffalte hammana profiitii ni argatanii ni kaayanii seeraan ulaagaa guutanii karaa websaayitiin karaa applicationaatiin ni kaanii foormii guutanii karaa register ittiin gootan jechuudha ergasii immoo namoonni dhufanii profiitii kana ni argana yoo jedhan namoota affeeraniiti karaan isaan ittiin hojjetan maalidha referral linkiidhaan namoota akka namoonni affeeraniin gara websaayitii kanaatti fidanidha kan godhanii ergasii immoo gara websaayitii isaaniitti namoonni baay'ee yeroo dhufan yeroo kaffaltii baay'ee namoonni kaffalan namoonni namoota fidan kun kan jalqaba irratti argaman kaffaltii muraasa ta'e profiitii dabalataa ni argatu ergasii ammas inni ol darbeetiin jiru yookaan immoo inni namoonni amma muraasni namoonni amma qarshii argatan kun fidan ammas qarshii muraasa ta'e ni argatu ergasii immoo isaan kunis akkanatti baay'ataa namni kumaatama ta'a miiliyoona ta'a nama baay'ataa yeroo deemu qarshiin kun humna ol walitti sassabama namoonni jalatti argamanii yeroo jalqabaatti hundeessanii fi namoota isaan gara websaayitii kanaatti yookaan immoo gara application kana fidanii kaffaltii kaffalan qarshii muraasa ni kennamaa fi ergasii immoo profiitii arganne jedhanii namoota baay'ee ni affeeranii namoonni baay'een irraa haasa'u namoonni baay'een irraa dubbatu ergasii immoo namoota baay'ee gara dhaabbata kanaa ni fidanii ergasii immoo dhaabbanni kun deemee dhumarratti profiitii bareeda qarshii bareeda erga harkaan gaateen booda qarshii san fudhateetiin ni bada jechuudha. Baay'een keessan argitanii jirtanii kanaan dura fiyaas ka jedhamu ture tiyaansi ka jedhamutu ture baay'ee argitanii jirtan namoota baay'eetu irraa nyaatame kumaataman kan irraa nyaataman jiranii akkanumallee qarshii baay'ee warroonni kafalanii
kasaaran jira waan ta'eef of eeggannoo akka raawwatan barbaada. Dhaabbattoonni kunillee adda adda baasee yeroo itti aanu isiniif hojjedha. Garuu yeroo hojjetan kamiyyuu dhaabbanni isin kafalchiisee hojjetu jiraachuus danda'a. Dhaabbattoonni tokko riil kan ta'an ni jirani. Kanaan alatti hojii seera qabeessa kan hin qabneen alatti irratti hirmaatanii qarshii keessan baaftanii akka hin nyaatamne kan jedhu isin dhaqa barbaada. Egaa viidiyoo gabaabduu kana keessatti bilbila Samsung update haarawaa One UI 7 kana gallakkifamuudhaaf deemu ji'a Juunii keessa ilaallee jira. Isaan hafan immoo warroonni updatein kun isin dhaqamin komentii jalatti ammallee naaf barreessadha. Isiniif qabadhee dhiyaachuu ni danda'a. Akkanumallee of eeggannoo isin hojii online irratti gochuu qabdan keessattuu dhaabbattoota karaa adda addaatiin karaa telegiraamaatiin karaa WhatsAppiitiin karaa weebsaayitii adda addaatiin register gochuudhaan qarshii kafaltanii ittiin hojjettan of eeggannoo isin gochuu qabdan isin dhaqabee jira. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Hanga sitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Ora bulaa.